abbaa warra roozaa yookiin immoo abii dhuguma kiristaana moo muslima? Akkuma jedhanitti roozaa fi abbaa warraa ishee baay'ee miira keessa galanii jechuudha. Baay'ee miira keessa galanii aaran jechuudha. Dubbiin kun hammam dhugaadha moo hammam soba? Akkasumas immoo koomantii warroota hordoftoota isiitiif jechuudha. Koomantii kun kabarraa'ee fi akkasuma immoo abiin dhuguma muslima moo kiristaana kan jedhudha. Namoonni tokko ortodoksii jechuun hin danda'anii. Maaliif assalaamu alaikum hin jennee maaliif uffata akkasii uffatee kan jedhamutu ka'ee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan biyya keessan isin jecha hanillee nagaa guutaa alhamdulillah galata rabbi. Ramadaanis dhufee jira. Ramadaana ka'eetti diini kabajamaa, diini jaalatamaa, diina ka'etti wallola wadhaaree waliin araaramu ji'a rahmataati, ji'atti sadaqattu, ji'atti sheexaan hidhamee balballee jaanataa banamtu. Kanaaf ji'a kana keessa namuu otoo hin taane, ji'a ramadaanaa kana keessa otoo hin taane yeroo kamuu otoo qulqulluu taanee akkasitti gammada. Kana furdiftoota kabajamtoota kiyyaa waan inni isin jechuu barbaadu dhuguma dubbachuudhaaf mee yuutuubii keenya kana hamma tokko warroonni hamma ammaatitti na guddistanii yoo dandeettan guutaa takka galatuma. Ammallee laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Ramadaan kariim isiniin jedhee jira. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaa. Uummata qashtii, uummata qaalii ana biratti jechuudha bakka guddaa qabdanii. Akkasii isiniin jechuu barbaada. Kanarratti kan ka'ee dhimma waa'ee roozaa fi abbaa warraa ishee akkasuma abii irraa dubbachuuf deema. Akkuma beekamu abbaa warraa roozaa erga deemee yeroo muraasa dhufee ji'a tokko qofaaf fudhate booda hin deebi'e jechuudha gara iddoo isaaniitti. Jidduu kanatti namoonni hedduun qeeqa isaanirratti abbaa warraa kee kiristaanaa mallaqaa jecha isa jaalatti billaa aleekum. Namni tokko yoo dogongora sanarra namaa taruun hin jiru. Duwwamaatu dhufa, arrabatu dhufa. Isillee baay'ee miira keessa galchitan jechuudha. Dursaa wanni kamuu wanni hin dogongoramne hin jiru. Maalin isin fakkaata? Isinillee dogongora qabdu. Fakkeenyaaf dogongorri roozaan qabdu uffata sallaaluu dhabuudha. Dhumate haganuma jechuudha. Inni immoo abbaa warraa ishee kun deemuudhaaf himootuyyuu yeroon irratti dhufee jira. Yeroo irratti dhufetti gizee kan sarqii godhanna jedhanii odoo fiigan uffata isiin gara kaanii namni hin beektanii miti. Hammam dalagoon biyya ambaa kunuu mana namaa kanattuu biizii isin gooti. Isiin immoo isaa deemu heduuf bakka maatii isii bira naqxee maatii isaanii kaluun taane lafa hin beektan jechuudha. Shaashamanneen hangam fagaatti, Baalee Roobee hangam fagaatti kana hunda ni beektan jechuudha. Baalee hanga fagaattu. Achirraa yommuu magaalaan taane baadiyyaa na fakkaata lafti warra roozaa. Xayyib namni kun ji'a takkittii kana keessatti akkamitti hin sardamaa bara jechuun wanni hundi isirra jechuudha. Wanni hundi fakkeenyaaf roozarra kophaa isii tattaafate namni tokkotti kalaa hin fakkaanne akka isheen dubbattutti illee jechuudha. Waa hundaa ofii isheetii carraayi. Uffati sun immoo sapiraayisiin isa godhuu fi isa duuba hojjette. Dagachuun mala ka hojjetu sun illee wanna daddafii ta'ee fi hin dogongora. Tarii uffata namaa qopheessi isaatti isiitti kenne jechuudha. Isiin immoo uffata san gammaddee jechuudha. Gammaddee abbaa warraa isiitti kenne. Tarii gammachuu isii kana booressu kan jedhu uffata san uffate. Ati masqalii ositti diratti kiristaanan taatu. Maal ijoolleen kiristaanaa ofirraa baasanii jedhanii diratanii akkuma diratanii. Masqaliin diratteef kiristaanan taatu. Dursaa namni sun maal akka ta'e. Isin yoo akkatti laatan kana birrii jettee namatti deemu isinuu birriin argatte jechuudha salphamatti. Akkamitti yaaddan? Akkamitti hamilee namni tokko gaafa gammadee amma fakkeenyaaf roozaan baay'ee gammadde nama kana argachuu irratti gammachuu addaati. Isii dhiisate nuhuu hin gammanneef maaliif roozaan nama dadhabbii hedduu keessa tartee nama isii jaallatu argattee jirti jechuudha. Garuu oduu isiin gammachuu qabdu maaltu dubbii kana isin fide? Mirqaansa qabdi intallatun jechuudha. Gammachuu qabdi. Isi warri koomantii kun uummanni keenya kun maalumaaf hin yaadne xiqqishuma isin ijji kan mucaa tokko achuma daamaa keessa jiraate sirriitti mucaa san sirriitti arrasan jechuudha. Maal fakkisin akkatti si yaaddan bichaan bifa. Billaaniif naman arrabsinan.
kiristaana ta'ee musliima ta'ee abbaan waan jaalatetti heeruma jechuudha. Maaliif bakka ufiitti amana waan ta'eef waan amanutti amma fakkeenyaaf itti amanaa miti kalas. Akkasiin jechuu barbaada hojjettoota kabajamtoota otoo namni yeroo gammachuurra jiraatu nama waan jechuudha. Yeroo gammachuurra jiru nama san isiin dhugaatti nama san argachuu irratti otoo gammaddu garuu jechi keessa yoo naka isii madeessu jira. Jechi keessa yoo naka isii dugda kututu jira. Inni sachi kooma isii hordofa. Tarii imeelii isiillee harkaa qabaachuu danda'a. Beekam isii hordofaa yoo ishee imeelii yoo qabaate waan hundaan qabaate garuu hin arga. Gaaf argu kana keessatti isin taasisa. Hanga hordoftoonni isii gisee tokko hin jaalatu gisee tokko hin jibbu. Haa ta'u garuu nama muraasa jechuudha. Fakkeenyaaf isin namni tokko yoo dogongore sirreessi. Bakka jechaan taa'e tokko waan fokkataa tokko namaan hin jedhina. Hamilee namaa tuqaa yeroo isaan namni gammachuu isaan gadi buusa. Agartanii intallitu yookiin haga muraasa yookiin miidiyaa kanarra turte gara fuulduraa isa bira deemtu yookiin tuunuun carraan miidiyaa kun argamu isinii galee. Kanaaf isiniin jechuu barbaade kanaaf hamilee namaa cabsuuf hin tattaafatina. Hamilee namatti horuuf koomantii bareedaa barreessuuf abshir rabbiin bakkaan si haa gahu rabbiin isaa daddafee ol si haa qabsiisu irra guddinni kanuma jechuu koomantii isii hin hordofaa hin dubbisaa garuu guutus ta'uu baadhu. Kanuma hamilee namaa tokkorraa odoo hamilee namatti horanii otoo nama jabeessanii namni bakka akkuma jabaataa deema garuu jechuudha. Garuu isin hamilee namaan cabsinaa isiniin jechuu barbaade ijoollee hedduu warroota koomantii kana miidiyaa irra galan hedduutu jira. Dhugumatti ijoollee hedduutu miidiyaa kanarraa bakka mucaa tokko biyya keessa teessee bakka baay'ee tokko uummanni koomantii kanarraa galche. Koomantii kun miidiyaa irraa galche intala san jechuudha. Waa hedduu jedhanii kaan itti qaaqan itti barreessan. Mucattiin sun boodarra miidiyaa irraa galte. YouTube illee gurgurattee turte. Gaaf kaananii gurgurattee dhiistee ani rabbi walitti beeku. Immoo namni akkanaa nama sammuu isaa yaa'an hin jiraa miti ati waan fedhii yoo taate ati namaaf hin jiraattu. Bakka abbaan fedhii waan fedhii odeessi uumaa bakka wanta jedhu qabu. Garuu mootiyyuu kana jechuu barbaada. Asuma jechuudha amma wanni isinitti dhaamachuu barbaadu waa biraa miti. Waa'ee ramadaanaati. Ramadaanamee akkamitti eegaa jirtanii? Ijoolleen keenya akka mana namaa dalagan biyyoota arbaa keessa jirtan bakkuma jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Rabbiin isin faana haa jiraatu. Baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajna. Nuti keessattuu miidhamtuudha. Uummanni mana namaa dalagu kun wallaahi lazii guyyaa 3 jechuudha. Hadda akkan argitanii miti wallaahi isin jechuudha guyyaa 3 akka muka kan tuttu dhaabadde guyyaa 3 utubaa tokko kutteen kiyya kun lafa nageen jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin haa ta'u ofirraa lafa kaannee jirra. Yaani hanga tokko ofirraa yaani kam jedhee isinitti hima ofirraa kuufnee jirra. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanne haa gahu. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa baay'ee isin jaalala baay'ee kabaja dhugumatti jechuudha. Kana isin jechuu barbaada waan isin jechuu barbaadu kanuma uummata qashtii uummata jaalatamaa uummata kabajamaa Ramadaan illee nama wajjin qabee nama wajjin rabbiin nu haa taasisu wal waanyu wal hamachuu wal maal jechuu dhiifnee kallattii deemna garanatti deebisuu qabna isin jechuudha. Kanaaf maatii keessan illee warroonni yaadda rabbiin nagaa fuula ifaadhaa walitti isin deebisu isin haa agarsiisu. Warri galiisaaf ramadaana kana keessa maatii keessan biratti soomuudhaaf biyya tasaafatan hedduutu jira waan ta'eef isinillee rabbiin nagaa maatii keessan isiniin haa galchu jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni laayikiin kun laayikii godhaa koomantii barreessaa shir godha. Dhugaa rabbii dubbachuuf wannaa gammaatiitti na dhibi keessaa tokko maa'inni isinitti fakkaata. Maanni isinitti fakkaata. Hanga ammaatitti yuutuubiin kiyya sheerii kaasuu sheerii godhuu didee dhaabbata
mee akka inni sheerii kanallee akka sheerii kana naa ta'u namoonni hedduun gaafa ilaalametti gaafa namoota hedduun ilaalame tarii ka'uu danda'a hin beeku. Wanta maaliitti jechaa jira jechuudha. Wanta akka sheerii godhaan jiru sheerii ofii kooti sheerii gochuu hin danda'u. Yoo namni sheerii naa godhe malee isin jechuu barbaada. Kanaaf yuutuubii keenya guddisaa dirqama keessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.